Gaaddidduu aduutis jechuu dandeenya. Dukkanaa'u aduu guyyaadhaani. Dukkanaa'uun aduudha yookiin gaaddidduun aduudha. Yeroo gartee ji'i yookiin adeessi dachii yookiin lafa nuti irra jirru kanaa fi aduu iddu galtu. Gaafasi maal gooti ji'i kuni aduu dachii fi aduu idduu galteeti gaaddidduun ji'aa lafarratti bu'a jechuudha. Kanaafuu aduun saniif aduun achumaan dhohatti nurraa jechuudha. Lafa arguu hin dandeenyu yeroo sana. Solar eclipse kan jennuun yookiin gaaddidduun aduudha. Waggaa 18 keessatti waggaa 18 ji'a 11 za'a 8 keessatti lunar solar eclipse kan maali total solar eclipse kan jennuun kun uumama. Total jechuun maali gizee ji'i kuni guutumatti dhaqee hangi aduutii fi hangi ji'a walqixa ta'a gaafas. Maaliif akkas ta'uu danda'a? Aduun ji'i nuti keessa jiru ji'i kuni lafatti gad dhiyaatti. Kanaafuu gaaddidduun isu guddoo ta'a lafarratti. Kana guututti aduun akka mul'anne godhuu dandeessi. Ammoo gaafas total eclipse jennaan. Annular eclipse kan jennuun ni jira. Maali? Ji'i kuni nurraa xiqqoo achi fagaatee adutti achi dhiyaatti nurraa xiqqoo. Kanaafuu ji'i waan xiqqoo taateef guutumatti aduu wanni godhuu hin dandeessu. Kanaafuu cinaasiidhaan arguu dandeenya aduu. Sanii wanni jennaan maali annular eclipse jennaani. Saaros jedhama wanniin kun saayikiliin kun saaros saayikil jedhama. Waggaa 18 fi guyyaa 11 fi za'a 8tti deebi'ee dhufa. Isa baranaa kanarratti amma Kaanaadaan gara kutaa Naagiraa jedhamu keessatti biyyi Kaanaadaa guyyaa kana labsii yeroo atattamaa yookaan state of emergency labsaniiru. Maaliif ta'e wanti kun maaliif labsama rakkina maaliif? Gaaffii gaariidha Bafiqaadhu. Solar eclipse gaaddidduun aduu kuni totality kan jennuun ni jira. Totality jechuun bakkee gartee guyyaan dukkanaa'u. Kiiloomeetira 180 bal'inni isaa. Meeksikoo irraa ka'eeti Niiwoorkiin karaa Kaanaadaa dhaqa. Kanaafuu namoonni Ameerikaa waan gartee Ameerikaa kana qaxxaamuree walakkatti muree keessa deemuuf namoonni totality kanaan ala jiru karaa totality kana deema bakka guutumatti dukkanaa'u kana oofa namni. Amma nuti Kaanaadaa qofaa miti nu birallee traffic jam yoo rakkoon hedduun waan dhufuu danda'uuf amma bakka hojiititti akka nuti hin deemne nutti himanii jiran. Kanaafuu Kaanaadaanis Niyaagiraanis maali? Kaanaadaa Torontoo jee Niiwoork jee namni cuftiinu highly popular bakka namni gartee hedduun jiru lafa sana. Iddoon Niiwoork san. Kana namoonni karaa Niyaagiraa san waan deemaniif namoota miiliyoona tokkooti eegama biyya isaa. Kanaafuu bakkeen namni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf emergency wanni godhan Kaanaadaan. Ammamiif tura? Jiini kun ammami aduu irratti gaaddidduu taate sa'aatii meeqa tura? Bakkee garteetti jirru sanuutu murtaasa jechuun fakkeenyaaf bakkee tokko daqiiqaa 4, daqiiqaa 2, daqiiqaa 3 akkasuma bakkeedhaan iluma deemuun bakkeedhaan hubatama. Fakkeenyaaf ammaan sana nuti Houston kanatti daqiiqaa 4 mokkana laalla. Karaa weekoo sanis gara wanni sanis akkasumatti ilaalan daqiiquma muraasa yaa dilas hedduu miti. Akka saayinsiitti amma waggaa 18 dhufa jenneerra. Tarii
bara kana waggaa 18 kana dabarsuu yookaan immoo ittoo achi hin gahin dhufuu dhiisuu tasumayyuu wal arguu dhiisuu aduuniif jiini walaammachuu dhiisuu yeroon itti danda'amu jira jedhamee yaadama. Asirratti waan tokko si'idha gaaffii kee kana dura. Waggaan 18 ani siin jee kuni lafa bakkuma gartee kan ammaan tana Teksaasii fi Meeksikoo qaxxaamuree Niiwoorkiin bahu kuni isa kanaatu waggaa 18 booda deebi'a. Kan Afrikaadhaan kuni Afrikaadhaan deemuu danda'a, Eeshiyaadhaan deemuu danda'a, bara dhufu. Bara ammaa kanaa ni qabna. Ammaa Diseembar yookiin ni qabna dhuma waggaa kana faranjii kanatti tokko ni jira. Garuu eessa jira? Karaa Awustiraaliyaa lafa gadii isaan jira. Ni jira. Isuma amma dhufuu kanaatu isuma kan amma gartee Teksaasiin qaxxaamure maali Meeksikoo maali Niiwoorkiin deemu kanaatu isumaatu waggaa 18 booda deebi'a. Gaaffii amma jette kanaaf bafiqaadhu waan tokkoon sitti hima. Yoo namni gartee ani himuu ni danda'a namni tokko yoo je himuu ni danda'a yoo je dhaqee weebsaayitii naasaa laalee dubbata malee maaliif weebsaayitiin naasaadhaa hoggaa 3 foorkaastii godhee jira already hoggaa 3 guutummaatti wanniidhaan suuraadhaanis kan garsiisu viidiyoonis kan garsiisu bakkee magaalaa kam keessatti yeroo yoom parsantii meeqa hanjar cufa bahee jira. Kun maaliin bee kompiitaraan bee formulaa adda addaatiin daataa adda addaatiin kan namee kan bee simuleeshiniitu kompiitara simuleeshiniitu baasa malee namni godhuu hin danda'u. Kanaafuu hin beeynu gaa. In beenu gaaffii ati mana jettu kana yoo gartee qiyaamaan dhufte yoo lafti yaaduun yoo dhabamne malee piroosesiin kun maali wanni kun akkasuma deddeebi'aatuma dhufa jechuudha. Taateen kun deddeebi'aatuma dhufti. Fayyaa Dr. Xilaayee fuula durattis egaa yaadni adda addaa gaafa dhufanu dhimma saayinsii kanatti deebineetummaa waliin mari'annaa yeroo keessaniif hedduu galatooma.